adda bilisummaan Oromoo illee ta'e ganda takkitti yookaan ganda takkitti yookaan naannoo takkitti bilisoomsuufi miti. Saba jedhanii gadi bayan, Oromoo jedhanii gadi bayan, lammii tiyya jedhanii gadi bayanii ijoollee saroota warra garaaf bitamte jechuudha. Opiidiyoo Walloo keessaa saroota warra garaaf bitamte jechaadha isin. Warri har'a isin achirratti ol baatanii itti lallabdanii qeexan sun warra barumsaanillee sammuun isinii oliiti. Warri har'a bosona keessatti galee lammiin tiyya odoo an akkanatti hin laaluun hin dhumatin, lammiin tiyya odoo akkanatti an ilaalu hin du'in, garaan dadhabee ijoollee bosonatti galtee mara barumsaa keessaa ari'amtee warra digirii meeqa qabu, warra barana xumureetiin digirii qabateetiin hin tattaa'u ijoollee sila, warra barumsi isaanii waggaa meeqa digirii barate olii gad ariiftee oppiidiyoon ajjeeftee ajjeechaa hifattee ka akka isin amma haasoyisan sanii miti, shanee jinni isin jettan sanii miti. Ajjeechaa hifattee ajjeechaa fidhaa hifattee ijoollee dabtara isii lafa keettee bosonatti seente. Saroota bar warra ila warri duraan karaa isaan irra deemanillee irra deeman ka akka nadhii gammadaafa nama dabtara ofii mana hiriyyaa ofii kaatee garaan isaa gubatee waan Oromoon irra jirtu tanaaf garaan gubatee adda bilisummaa Oromoo barbaadee itti seene nadhii gammadaa. Har'allee warri akkanatti bosonatti qixxaayeetiin lammii ufiitiif lolaa jiru kun ilmaan nadhii gammadaati. Akkuma isaa dabtara ofii lafa gakkaanii gara deeman wallaalanii bineensa jalaa mukatti qixxoofte ijoolleen jaalatteeti miti. Har'a saroota isin nafxanyaa wajjin dhaabbattanii wayyaanee miti dhaggeeffadhaa oppiidiyoo Walloo keessaa naa biraan ga'a. Wayyaanee miti dhaggeeffadhaa. Jaddaaliyoo dhufeen wajjin dhaabbate jaddaalii wajji dhaabbannee isin barbadeessina. Itti nyaadhaa isin dhuga. Ma ajuujuuf ajuujoo gadi buute hafuuraan isin finna. Nu isii gargaarre. Wayyaanee jinni jaankaa biloo yellan bazziin sa'aati. Kan itti nyaadhaati itti dhuga. Sassalaatanii sassalaatuun namni salaata rabbii namni diin rabbii maqaa nyaate gantuuwwan akka keessanii kana oppiidiyoo Oromiyaa keessaa yoo taate qoraan jahannabi. Rabbii wanna irraa gadi gaafatu hin qabu. Gurguddaa garaa bokoyse kana dakanuma foon kana itti tuulee foon isaanii kan akkanuma itti tuulee guyyaa qiyamaallee akkasumatti ibidda keessa gadi kaa'ee achirraa ciincaa kunni kanneen miti isinoo warri ummata warra ijoollee Walloo tatana buuteen ajjeesanii reeffa isaanii odoon awwaalatiin garaan ummataa gubatee akkasitti hafe ka ijoollee Walloo reeffi isaanii qabbaramuu didee janaaza kennuu didee nafxanyaan janaaza isaanii nyaatuuf. Janaaza isaanii nyaatuuf saroota har'a jala fiigdanii mataa dhooftee nafxanyaan dura ka ajjeeftu isin. Mataa dhooftee isin gogombifti. Nafxanyaa argaan jirru Beeshaangul Gumuz keessatti waan ijoo ilma namaa goote kaleessu matan. Baangaan akkasi qabatamee deemuun sun bada saroota kaabinee Walloo keessa. Baangaan akkasitti qabatamee deemuuf sun baangaan akkasitti ol qabanii mul'isan sun ka'een nuti isiniif fakkaatu. Bada gantoota warri jimaataa fi warri jummaaf roobii nyaatu warri jummaaf roobii nyaatu. Islaama bar warri roobiif jummaa nyaatu islaama. Saroota warra garaan alamuun sim'ee isin bibbitee birrii 500 keessa isin sun suuqee gantuu lammii teessan gantoota. Wallaahi billaahi yoom salphate ummanni Walloon bar yoo haga ammaa kanallee calali'ee raasatti ummanni Walloo bahuu baate. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yoo akka ammaa kanallee calali'ee raasatti bahuu baate bar Walloon nutti manii bar abboonni keenya ummata Walloon maal akka ta'an bar nutti manii bar Walloo akka Oromoo ta'an bar nutti manii bar warri keenya akka ammaa kana Jawaar Muhammad fidee waa hunda Oromoo faristi jedhee calleessee raasatti baasee miidiyaa banee Walloon eenyummaa isaanii addaan baafnee nu baramne bar abboonni keenya nutti manii Walloon akka Oromoo ta'anii akka Oromoo ta'aniitiin daangaa Amaaraa kana jiran abboonni keenya nu barsiisaatiin turanii bar akka isaan ilmaan Oromoo ta'an ilmaan Oromoo keessaa Walloon akka musliima ta'an bar abboonni keenya nutti maa turanii bar bara 77 isaan achi keessatti dhufanii yoo sheekotiin Walloo achi keessa dhufanii achi keessatti Oromiyaa keessatti deemanii ganda keenya kanneen fa'aa dhufaniitiin qaraasan barru warri keenya nu didiqqishuudhaan beeyin nutti banii bar akkanatti Walloo olomaa Walloo jedhanii nutti banii yaabada gantoota gantuuwwan diinaaf dhadhaabbattu jala deemtuuwwan diinaa paantii miiccituu nafxanyaa oppiidiyoo Walloo keessa saroota maafi faayidaa sujuuda buutaa miti qabrii morma kee kana yoo qabrii keessa gadi seente
haqayoo dabsite rabbii waan sirraa qeebalu seete ummata akkanatti boo'u kana ummata raasaa keessaa mana keessaa baheetini mana keessaa bahee jiru itti hadhoofteen raasatti yayyaa'e kanatuyyuu guyyaa qiyaamaa isinitti ragaa baay'ata saroota nama biraa ragaa isinitti fidan seete warra isin akkanatti darartanii diina wajjin dhaabbattanii diina gadi maal abboo Tigreen na ajjeeftu diina gadi har'a bineensa wajji dhaabbattanii lammii teessanitti duultan OPDO walla keessa ilmaan saroota ilmaan gadhoota warra garaa irraa naf garaachoo warra ijaa gadi garaadha birrii argite taanaan kaabineen gande wallaahi billaa har'a biyya bilbilee galgaluma kana asraa booda kana maali magriibuma kana bilbileeyyu biyya bilbilee waa'ee ijoollee biyya kanatti hidhamtee jirtu nagaafatanii natti haasaan warrummaan biyya keessaa maaliif cadhise jennaan abbaan yoo haati dhalee ofiitiif dubbatu abbaan intuma jedhan haadha akka haati ilma ofiitiif hin dubbanne bilxiginnaa ta'ee abbaan haadhatuma jedhan haadha ijoollee kana fa'aatu jira biyya keessa kanaa kanniintu jira waan akkanaa kanatu biyya Oromiyaa tana keessa deddeemaa jira bar abbaan ilmarratti bitame ilmi abbaa gane gantuu ta'ee saabate gaafni salphattanii dhufa keessattuu bilxiginnaa Oromiyaa keessaa odoon ta'an bilxiginnaa Wallo keessaa guyyaan saalfattanii dhufa guyyaan qaanfattanii dhufa guyyaan rabbiin isin salphisuun dhufa guyyaan sabiyyiin haadha dhabdee haadhaaf abbaa wal bira dhabdee addaraasatti dhadhaabattee hafte guyyaan ragaan isinitti baamu hin dhufa guyyaan rabbiin qajeelatti dhiisi kanama biraa Oromoo dhiisi islaamummaan rabbiin akka itti si gaafatu qophaa'e eeggadhu yaa ummata jazbaa lammii ufii nyaatu eenyu wajjin dhaabbatuuf Tigreen beeynuun yoo Tigreen jirtu kabajaan qabu ummanni walloo yoomtu qabee beeka Oromiyaa keessatti akka amma gaallaa jedhanii akkana galgalaa ganama bahanii nu arrabsan yeroo mallas jiru nam tokko gaallaa jedheetti hin fi jedheen dubbatu nu keessatti gaallaa jedhee nam tokko hin dubbatu maqaan dha'u bara salphattan amma wayyaaneen isin balleessiti nafxanyaan isin rihirraahee isinii kenniti nafxanyaa baangaa qabatteetiniin warra guyyaa kamisaatiif guyyaa roobiitiif guyyaa jum'aa soo nyaatu isiniin jettee maqaa odoo isiniin lallabdu isin diina wajjin dhaabbatuuf ana akira dubbii jala himee jira nafxanyaaf abiyoot kaasee dhabamsiisuuf jaddaaliin odoo dhufee salaama fuudheet wajjin dhaabbadha assalaamu alaykum jedheeni jaddaal odoo dhufe jaddaaliin sun odoo dhufe kaafirtichi sun odoo dhufe wajjin dhaabbadha abiyoot kaasee balleessuuf har'a isin ummata keessan mootummaa daddaaqee akkanatti riqichi rareeqiseen kana jala deddeemtanii ummata keessan milikiin maxxanfate eebade walloo anaa nyaatu ummanni walloo hin salphatee bar rabbi isin haa salphisu ummata qeerroollee namni gurguratu isin qeerro walloo ta'e ijoollee finiina sanniin illee namni gurguratu OPDO inuma dhabdan isiinuu isinirraa kafalti hawaalaa maali wanti isaan gorsan maaltu jiraa miti qeerroo walloo hawaalaa qajeelatti isinirraa kafalti yeroo eeggatti malee salphinni gaaf tokko isin tuquuf jiraata namni akkamitti irraanfata waan ji'a 7 ji'a 6 namni akkamitti irraanfata waan isin ummata walloo goote eenyummoo namtichi sun akkasitti haasa'u sun eenyu yoo namni keenya qabate malee silxaana ka jedheen akkasitti haasa'u sun eenyuuf muggunta namni keenya qabatu malee sareen saree gadi sareen saree gara ofii nyaatti jedhan isin warra of nyaatu warri Oromoo ofiin jettan kunniin warra foon keessan ofirraa ciree nyaatu warra foon keessan waddee nyaatu maali namni baalagee kanu guban kanu kunnu akkanatti ibiddi nutti qabatu isin akkamitti isinitti dhagaamuu dida akka nama ibiddi nu gubeetitti nu laallatu waan ummata walloo kana wadhageen akkamitti OPDO'n milikii gurguddaa garaa irra kakkaatanii walloon keessa deddeeman ana nyaate ani bade akka walloon isin saree nyaachiftan OPDO ilmaan haadha Amaara ish Amaarri illee Amaarri rakkoon qabu wallaahi yoo aarru dubbanna malee Amaara meeqatu jira Amaarri nagaa bar Amaarri kun warra qawwatti amanu kana achi bar Amaarri qulqulluun Amaarri nagaa hin jira bar
ani yaadadha yeroo namticha oromoo gamshu mo'ennu san karaa isaa hojjetu qabeenyi isaa nafxanyaan barbadeessite ummanni amaaraa ijoollee warshaa san dalaydu nama meeqaf jalatti dho'ise akkan ajjeesin ummanni amaaraa miliyaantu jira bara fayyaalessi ummata summii warra summiin deemu warri siirii warra maqawwetti amanu kanni warri ummata hiyyeessallee lafarraa fixaa jiru tirfiin amaaratti bitaa mirgaa xalaata nagadan bu'aan takkan jiru amaarri oromoo ofirraan qabdu tigree ofirraan qabdu wanti somaalee ofirraan qabdu sidaamaa ofirraan qabdu beeshaangul gumuz gosuma isaan keessaatu agaa of qimaantii ofirraan qabdu amaarri maaxarii ummata nama wajjin buleen beeyne ummata mahayyimi amaarinya haasa'u waan guddaa itti fakkaate kanatu iyyuu humburumbur jedhaa olaa miti sanyiin namtichi masaraa taa'u shiftaan masaraa taa'u kun ummata fixaa'u eebade arse bade jedhe Umar Suleymaan eebade walloon tiyya anaa nyaatu kaabine isin gurgurate isiniif hin hafne kaabine isin gurgurataa jira kaabineen ganda keessa alamuu simee faanti oppiidiyoon bilxiginnaan deemtuun ummata koomeen lafan geenne ummata koomeen isaanii rarraatee hafte ummata diiggaa malee bakka isaan dhaqan mara diiggaa bicha bakka isaan ga'anii deebi'an diiggaa bicha bakka isaan deebi'anii ganda gandaan ummanni oromoo walloo oromiyaa walloon takkatti beekti gurra bilxiginnaan kenninaafi gurra bilxiginnaa walloo keessaatiin kenninaafi haasareen isii nyaattee haa muka nyaattu muka akkasitti isiniin jedhaa asirratti ka dubbatu barbaadu ka ummata kiyya ummata walloo asumarratti dhiisaa garaan na gubate haasaa namicha sanii dhaggeeffadhe agarumaa dhaggeeffadhe jala dhaabbadhe asumarratti waa'ee Najaat Hamzaat irraa dubbatu barbaada Najaat Hamzaadha irratti duulaa jiran isin warroon Najaat Hamzaa irratti duulaa jirtan maqaan keessan lafa jira nu malee maqaan keessan nu maleedha nu malee maaliif qilleensi gara biraatiin nutti seenaa nu bichatu deemuu ni qabaata wanti marti kenna ta'uu qabaatti warra nu maleedha isin ga'ee jira warra Suudi Arabiyaa kana keessatti mallayni yeroo addi bilisummaa Oromoo Eertiraa jiru mallayni warra Suudi Arabiyaa kana keessatti guure hisaaba daangaan qabne mallaqa daangaan qabnetu Suudi Arabiyaa kana keessatti guuran mallayni sunu bakka bu'e dhadhaa ibidda bu'e ta'e achi asillee mallayni garuma garatti nyaatamaatu maan jira isinummaa yoo namni biraa keessa seenee akka waan Oromiyaa tana keessa bal'oo tana keessa namni biraa hin jirreetti ani ummatuma yeroo maraba gabbayee nama arrabsu kana ummatuma iccitii qabatee hin dandeenye kana ummatuma yoo dhageettan gabbaatanii gingilchitan kanneen Najaat Hamzaatiif isin yoomillee wal madaaluu hin dandeettan Najaat Hamzaa jechuun sammuu qabdi sammuun deemti akka keessan baatee hin iyyitu akka keessan baatee hin lallabdu jawaarii wajjiin deemaa turte jawaarii wajji akkana ta'aa turte yeroo takka yoo jawaar irraa gadi hin buutan afaan keessan jawaar irraa gadi hin bu'u maal akka ta'e hin beeku rakkoo isin qabdan baga isin salphise jaalmarroo baga hidda keessan isin jalatti kukkutee likkii keessan isinitti hattoota gobeedha hattuuwwan dulloonni tunniin namni jaarsa kana jaarsa jechuudha jaarsa jaaldaa'uu dhibsaa kana namni maqaa isaa balleesse saroota Ameerikaa keessa tetteettu tanni tamallaqa namaa akka nama dhiiga namaa idduutitti dhugaa baate tanni mallaqa namni yoo mallaqa barate taanan namni baqa yeroo mara ima uummata namaan ergu ijoollee keenya Muhammad naan ergu daataan kiyya namaan ergu dhiifama wajjin silaasii erga daataan kiyya namaan ergu mallaqa yoo namni biraa achi seenee bakka san dhaabatee
adda bilisummaa Oromoo keessa seenee wanta adda bilisummaa Oromoo fayyadu Oromoon kutaa biraa yoo seenee jedhe duulli hagana hin jenne banama. Duulli hagana hin jenne. Akka duraanii san dubbiin hin jirtu. Akka duraanii san isinii ta'uu hin danda'u. Nama baratetu adda bilisummaa Oromoo qabeenii deemaa jira. Nama dandeettii qabutu adda bilisummaa Oromoo qabeenii deemaa jira. Jaarsonni warroonni achi keessa teettanii miidiyaa kana baxabbaxaa jirtan. Namni keelloo miidiyaa maqaa isa nyaata isin. Namni keelloo miidiyaa yeroo mala kuffisee qolaa itti godhee sakaalee waan hin taaneen aggafaafa'u isin. Dulloota daafee bichaatanni. Baga hoon goftan Najaata Hamzaa immoo isin gabbaatee ofirraan dubbattu nutu afaan keessan keessa isin qadaada. Isin kabajaan beeytan. Isin waa argitan taanaan lallabaa baatan. Jawaar Muhammad kaleessa alaabaa nafxanyaa uffataa bahee. Jawaar Muhammad kaleessa alaabaa nafxanyaa uffata. Anatu isinitti hima. Warri Jawaar Muhammad alaabaa nafxanyaa jala harkisee baasee bilisoomse. Eenyuun akka ta'e maqaa dha'ee dubbadha. Misraaq Tasfaa'ee Oromoo Faristii asitti waggaa meeqanu arrabsaa turte sooshaal miidiyaa kanarratti. Alaabaa nafxanyaa uffattee alaabaa nafxanyaati waganii taate alaabaa nafxanyaa lummuxxii kan ofitti martee Misraaq Tasfaa'ee gizee Jawaar Muhammad Oromoo Faristii jedheetiin ol ka'e isarratti duulaa baate alaabaa nafxanyaa uffattee har'a isiillee Oromoo taate as deebite. Jawaar Muhammad wajji yoo deemte Najaata Hamzaa maal qaba? Yoo Oromoo Jawaarii wajji dhaabbattee Oromoo Faristii dhaabbattee wal daggafanii deemanii maal qaba? Isin Amaara alaabaa nafxanyaa kana gurguddaa kan ofitti martanii sooshaal miidiyaa kanarra ambaarrabsaa baatan Oromoo Faristii irratti. Hin beeynu Misraaq Tasfaa'ee waan isin jettee jijikiyyaa arrabsite hin beeynu. Hin beeyna bar. Jijikiyyaani OMN wajjin hojjetti. Gaafsan maal jettee arrabsite alaabaa nafxanyaa asirratti baataa turte Misraaqi. Alaabaa nafxanyaa kanaan akkanatti of martee guddaa bulee kanaan ka kokkobiin qabne kanaan of martee maal jedhaa turte jijikiyyaadhaan. Gaafa Jawaar Muhammad biyya qabateetiin mootummaa ta'e ati amantii Jawaar Muhammad qabatta kaa jetteen xarahaa shafaaffanattee waan Misraaq Tasfaa'ee jette takka takkaan isii beeynanu. Takka. Isaa maaliifi namni Islaamaa bakka kanatti harka naqataa? Harka san nama sanii irraa muruu qabaannaa. Wallaahi hin dandeettan. Yeroon isin harka murtaniitiin afaan nama ukkaamsitaniitiin gaqqabdanii mallaqa namaa nyaataa turtan dabree jira yeroo sun. Moodela amma namni moodela wajji deema moodela darbe sana achi gateet moodela biraa wajjin deema moodela haaraa qabatee deema uummanni Oromoodha. Takka eenyummaa kee ani wallaahi yoo adabatuu baattan ani riyaadii kanatti mucayyoo takka nama adda bilisummaa Oromoo jaaladhaa adda bilisummaa Oromoo akkamitti gargaara jettee warruma Ameerikaa kana bilbiltee gaafatte warra nu malee gaafattee jennaan akka itti waboo gargaaru natti mijetteen fuudheen nambara itti kenne namni sun adee baluu nama saniin dubbadhu anamma fuudhee nambara itti kenneen nambara sanarratti riyaala 3,000 galchitee risiitii tokko hin deebifneef abbaa isin irratti ergamte hin himneef ol bayaan ergamallaa harkaan harka ga'e jedhe Oromootti hin himne dhadhaa ibidda godhete riyaala 3,000 mucattiin ka ergite. Leebaa miti isin. Ani mucattiin ijoollee Arsiiti. Mucattii abbaan warraa irraa du'ee ilmaan yatiima 7 guddiftu sababbii isin adda bilisummaa Oromoo waboo jaalattuun waboo gargaara jette riyaala 3,000 irraa kaafatee namichi tokkichi odoo ummatatti waa tokko hin dubbatin odoo risiitiin tokko isii akka deebuun goosisin dhadhaa ibidda godhete. Leebdotaa miti isin. Hattootaa miti isin hin beeynuunu. Hattu yoo hattu hin jedhaniin gadi hin qabattu barmataa. Maaltu isin quqquuqa Najaata Hamzaa yoo taate bakka nu malummaa kana keessaa bayaa gaa nu malummaan isin hin fayyadu. Amma Oromoon uf duratti deemaa jira. Malee uf duubatti deemaa hin jiru. Nu malee maaliif hin taane nu malee. Akka isin malee hin taane nama isin malee nu malee jedhurraa kan fudhanneetu iyyuu isin afoo gadi dhaabbate akka ajaa'ibaatitti. Namni haqaaf yoo bosona keessatti gale haqaan lammii ofiitii hojjeta.
malee akka isin asitti biyyattii Ameerikaa tana keessa tetteettanii nu malee wanni tokko maal ta'a yoo nurraan hin ta'in hin ta'u yoo nun jiraatin ardaan hin margini yoo nun jiraatin ardaan haa gubatu warri jedhu warra kana yoo eliku Oromoon sassakaalina maqaa ummata Oromoon balleessina bilxiginnaa ummatatti hin kolfisiisina isinuu bilxiginnaa dalaydani isinuu isinirraa bilxiginnaa dalaydani namni maaliif namni biraa nutti seenee akkitti jawaaritti duulanillee akkuma amma itti jawaaritti najaatti duulan kanatti Oromoo faristi irrallee jawaaritti akkasitti duulaa bayan diina wajjin dhaabbatanii alaabaa diinaa uffatanii alaabaa diinaatiin uf ajjabanii taabota fakkaatanii alaabaa diinaatiin uf maranii namni irratti duulaa bayoo san jawaar irratti eenyuun takka takkaan beenanu takka takkaan waan isin hin beenanu oduunuu miti kadeemu odoo jawaariin gadi hin bayin dura Ahmad bosona baalee fa'a nama hordofu gaafa inni bismillaahi baadiyaa keessa taa'ee achi dura qabaani Facebook gaafa inni baadiyaa keessa taa'ee OPDO dubbisee OPDO wajjin haasa'aa oolee fooyaan qiyaamaadha jedhee jecha isaa yaadadha fooyaan qiyaamaadha jedhee addaan deeme gaafsan irraa Facebook qaba achi dura qaba odoo Jawaar Oromoo faristi jedhee ol hin ka'in wayyaanee ustaazota ta'e waan isiin gootiyoo sana irratti duula ol baaneen dubbannu malee har'a isin nu malee irraa maan taati yoo nurraan hin ta'in hin ta'u nu malee namni biraa ta'uu hin danda'u nu malee namni biraa itti siquu hin danda'u manguddoon galaa akka namicha ugumaa jedhaniin faa ganama galgala du'a Jawaarii labsu nafxanyaa wajjin dhadhaabbate galaa isin galaa dulloon maal gootan galaa waggaa meeqa nyaattanii waggaa meeqa faayidaan qabu ugurinuu ga'an jirtanii dhiibdanii ugurinuu ga'an jirtan yoo birrii namaa nyaattan malee waaqa namaa nyaattan malee yoo fuura namaa dabsitan malee waan rabbi isin gaafatun seetani waan duutan isin seetan haqa namaa yoo nyaattan namarraa guurtanii maaliif nu malee ta'uu dhabaa maaliif bakka najaatii san maaliif misraaq bu'uu dhabdee misraaq maaliif bu'uu dhabdee misraaqiin bar namni gottotee baasee alaabaa nafxanyaa jala namni irraa mulqe Jawaar Muhammadi bar Oromoo faristi jedhee gadi ba'ee Oromoo faristiin oo'ee alaabaa nafxanyaa jala gadi baate barka alaabaa nafxanyaa jala galtee nama arrabsitu isii fi Masfiin Fayyisaa Roobii malee eenyuun faarsiti nafxanyaan hin beeynu nu kana hin beeynu warra nu maleedha nu malee namni biraa maaliif ta'a nu malee maaliif ta'a nu malee namni biraa maaliif itti qajeela itti waan tokko dalaguuf kajeela namni biraa nu yoo nurraan hin ta'in isinirraan hin taatu hirmii nama du'eeti afaan babbantanii deemtanii bilxiginnaa jala gaggaltan malee namni Oromoo nama ofitti isin dhiiftee mallaqa Oromoo nyaattanii ilmaan Oromoo nyaattanii gara maraan qorqitanii kiisii keessan guutattanii rabbi jawwee isinitti haa godhu haqa ilmaan Oromoo isin warri nyaattanii itti fayyadamtan najaatiin maal isin goote gabbaatanii akkuma Jawaar irratti duultan najaat irratti illee duulaa jirtanii bar wallaahi itti isin hin dhiifnu najaatiin baatee isinirraan dubbattu nu malee nuti likkii galcha nu malee yoo likkii isaanii itti mammalee duulli isin sa'aatii kanatti bantan maaliin bilxiginnaa hojjettan ka'an darkavaroochi garaan keessan bilxiginnaadha arrabni keessan Oromoodha akkanaa kana geeroon isinirraa bitatu hin jiru manni Oromoodha deemaati itti gala guddaan keessanuu itti galee miti jaarsi leencoo lataadha deemaa galaa isinilleetti duula akkamitti duultan isin dubartii akka keessanii dubartiin qabdanii isin mana dulloonni jaarsotiin najaatamsa akka isin maal isin Jawaariin fa'aati jala deemaa turte isin Abiyyiin deeggaraa turte isin maalii ta'aa turte maarree ta'aa turte Abiyyiin namni hin deeggarin hin jiru uf laala Abiyyiin namni hin deeggarin nama muraasa kulliin kennaa ilma abbaa gadaa arganne ilma Oromoo arganne jennee lafa dhiitaa turre sargi daggasnee utaalaa turre numarti kennaayyuu arginee jennaan jalaa deebine namni tokko nama deeggaruu waan jiru badiinni jira irratti deemu san argee irraa deebi'ulleen waan jiru ilma namaati kun Abiyyiin deeggaraa turte Jawaariin jala deemaa turte takka Jawaariin fakkaata Jawaar diina keessanii miti bar Jawaar ilma keessan odoo beeytan har'a mana hidhaallee galee Jawaaritti nama duulu isin ummata mataa qulfiidha dulloonni faayidaan qabdu dulloonni adda bilisummaa Oromoo burjaajeessitu tunni faayidaan qabdu dulloonni tun qaardaa keessaa yaa'uu qabaatti yaate keessaa soramuu qabaatti
deemtee bilxiginnatti haa galtu warra akka ofiititti. Wanni qabsoo Oromoo tana akkanatti sakaalee warra akkanaa kan warra mallaqa nyaatu malee mallaqa guriin hin geenne. Namni yoo isin hattuu kanarraa amma namni uummanni Oromoodha wallaahi billaa qajeelee gargaara. Adda bilisummaa Oromoo uummanni akka jiruun qajeelee gargaara amma maaliif najaatiin hin beeydu. Duraanillee OMN keessallee hojjetaa turtee miti hin beeydu. Amma sababa isiitiin namni Harargeen irraa qabduuf kana himti gabbaatee Misraaqi. Harargeen irraa qabduuf jedhanii keessaan dhufanii natti himanii. Waan hin taane malee waan ta'uun immoo uummanni kunniin idmee zalaalabii warra arrabsoo bichaa warra nama arrabsuuf taa'ee jira. Kana najaatiin deebii isiniin deebiftu nutu deebii isinii deebisa deebii ga'a. Nu malee gandummaa kana dhiisa. Qabsoon Oromoo warra kutaa 11 akkamitti nu maleen ta'u jetti jaarsotiin. Nu maleen ta'u hin ta'u isinii. Isin ta'u amma booda jaarsotiin gala xoorataa bayaati. Xoorataa bayaati gala. Faayidaan qabdan amma boodesse dudulloomtanii kun illee mana amantii kiristaanaatitti kiristaanaallee ka muslimaallee oo keessa jiraate mana amantii muslimaatitti masjidatti gala beeta kiristaanatti galaati salootii godha. Yaa Rabbi badii mallaqa namaa nyaanne yaa Rabbi nu araarami jedhaani Rabbi isiniin dhiisu. Gabbaati uummata Oromoo mallaqa isaanii kan nyaattan dhiifama gaafadha. Nu malee gabbaati mallaqa uummata Oromoo irraa nyaattan dhiifama gaafadha uummata Oromoo. Kabiraa dhiisaati Rabbi isiniin dhiisu amma nama guddaadha isin manguddoodha manguddoowwan amma mallaqa uummata Oromoo kan nyaattanii jettan takka takkaan mallaqa keessan uummanni Oromoo hanjaa fi sooshaal miidiyaa irra taa'anii mallaqa keessan nutu nyaatee dhiifama nuu godha yoo isin ni dhiiftan malee Rabbi isin nuun dhiisu jedhaati uummata Oromoo dhiifama kadhadha. Maali qabsoon mallee nutu qabee deemaanii jettanii miti dudulloomtanii deemaa hiriyaa keessan keessa bira galachi leencoo lataa fa'a jaarraa abbaa nagaa fa'a amiin jundii fa'a leencoo baatii fa'a manguddoon walitti sosoqadhaa isin deemaati amma. Qabsoo Oromoo keessatti ufin dhidhiitinaati. Najaatiin waa jenne jettanii duula asirratti walirratti banna. Najaatiin tuudhee waa goona yoo ka jettan taate wal gadi yaane waa dabatuu baattan nu bilxiginnatu nu dhagaa bilxiginnaan maal nu gooti qabsoon Oromoo deemaa jirti bilxiginnaan hanjaa ofii asirraa haga dhumtutti mayyiti jarri haga dhumattutti waan iyyituuf nu bilxiginnaan nu dhagaa wal'amne bilxiginna wallabaa miti kun likkii walii himuun barbaachisaadha. Bilxiginnaa dantaa isiin qabnu nu gurratti hin kennu waan feete haqaa hitu jarri dhuunfaa isiititti. Akkas isiniin jedhaa asirratti immoo ijoolleen kenna wallaahi najaatii waa jettan taanaan nu malee nutu walii dhufa. Ijoolleen kenna sooshaal miidiyaa kanarratti mucaa wayii ka mana hidhaa keessa jiru Oromoo arrabsaa ture alaabaa adda bilisummaa Oromoo gubee jedhanii haasa'aa jiran. Kanaan ajandaa isiniin godhin tari immoo warri jimma ofiin jedhu sababa mucaa mataan irraa haadame sababa mucaammaaf akkas goote jettee ijoolleen mana hidhaa keessa gaafatteen tokko immoo gabbayee gowwaan alaabaa adda bilisummaa Oromoo guba. Sa'aatii kanatti waan barbaaddan dalagaa isin Itoophiyaawii miti Itoophiyaawii waan barbaadde adalaydu ummanni Oromoo isaa wajjin hin deemina. Ummanni Oromoodha isaa wajjin hin deemina yoo isaa wajjin deemtan hagam ummanni kun Oromoodha jettanii hagam amantan. Afaan Oromoo loqoda Oromoo baradheefan Oromoo ta'uu hin danda'u yoo dhiini kiyya Oromoon ta'in. Warra alaabaa adda bilisummaa Oromoo gabbaasee gubu kana afaan Oromoo barateef Oromoo hin jedhinaani. Sabaaf sablammii achi keessatti galte tajibbaa Oromoo qabdu ta alaabaa Oromoo argaan feenetu har'a gabbayee alaabaa adda bilisummaa Oromoo gube. Kana wajjin hin deemina kun ajandaan hin ta'in. Ajandaan hin ta'in alaabaan keenya guyyaan irraa baafannu hin dhufa. Alaabaa adda bilisummaa Oromoo ka gube san Oromoo miti Oromoon gabbuutee alaabaa adda bilisummaa Oromoo gubdu hin jirtu ijoollee Oromoo wallaahi billah. Oromoon gaffuutee alaabaa adda bilisummaa Oromoo gubdu hin jirtu. Yoo gubes diina sabaaf sablammii eenyummaa Oromoon beeyin yoo ta'es
warra seenaa Oromoo hin qabne ka alaabaa adda bilisummaa Oromoo gafuudhee gubu namni eenyummaa alaabaa adda bilisummaa Oromoo ta ijoolleen teenya ijoolleen Oromoodha yeroo wayyaaneedha ijoolleen teenya ittiin qabramte alaabaa adda bilisummaa Oromoo ijoollee nama meeqaan awwaalan nama meeqatu ittiin awwaalame alaabaa adda bilisummaa Oromoo eenyuuf awwaalamteen ijoolleen teenya Oromiyaa fi dachii Oromiyaatiif har'a ummata mataa furrii kanniin wajji abbaan barbaade alaabaa adda bilisummaa Oromoo yoo gube guyyaan ummanni Oromoo irraa baafatu hin dhufa har'a alaabaa adda bilisummaa Oromoo diina gootanii warri alaabaa adda bilisummaa Oromoo irraa mucaan mataa irraa haadame yoo dhugaa inni Oromoo ta'e ilma Oromootu irraa haade har'a warri mucaa mataa irraa haadaniif gandummaaf akkuma gandummaan galtanii ummata Oromoo abiyoot kaasee jala galtaniitiin ummata Oromoo sassakaaltan kana har'a gandummaan mataa mucaa sanii maal godhu eddan mucaan ijoollee Oromoo keessa jira yoo Oromoo ta'e afaan baratuu baate obboleeyyan ofii bira jira yoo Oromoo ta'e isin warri alaabaa addatti gubdan maal godhu eddan sillee namticha alaabaa gubde sun yoo Suudi Arabiyaa keessa jiraatte gaafa shurxaan si qabe waan ijoolleen Oromoo si gootu beekadhu mana hidhaa keessatti ilkaaniin si nyaatan si mucaa mataa irraa haadaniitiin dhiifama gaafachiisaniimi simmoo sin dhiiftu ijoolleen Oromoodha gaafa shurxaan si qabde achi keessatti dhabama si gooti har'a gabbaatanii odoo Oromoo taatanii maal gochuu alaabaa Oromoo alaabaa dhiigaan dhufte alaabaa dhiiga ilmaan Oromooti bar dhiiga har'a dhiiga gabbaatee biddetti dokkofteetiin alaabaa Oromoo ati gubdu Oromoo miti kanni warra qodaa Oromoo barate maal amarra akka barbaad namtichi yooni jimma keessatti qabeenni miila kaan na jalaa gubate jedheetiin hin iyyu suni ana caalan beeku afaan Oromoo achirraa fudhadha Oromoon immoo Oromiyaa tana keessa amaarri akka jimmaan keessatti akka Oromootitti dubbattu kutaa Oromoo biraa keessa hin jirtu Oromoo taatee akka Oromootitti lafti itti dubbatamtu jimma bicha Oromoo biraa keessatti himmayti afaan Amaariffaa odoo Oromiffa dubbattu afaan Amaariffaa itti fiddi ta abbaa biyyaa taatee achitti hidda godhattee achitti mataan irraa muramee deebitee achi ima margitee ima daraartu lafa jimmaa bichaadha ijoolleen keenya kan ajandaa godhatanii gabbaataniitiin ummata burjaajessitanii yaada namni qabu mara nama jalaan balleessinaasin waan fedhanaa godhan alaabaa adda bilisummaa Oromoo guyyaan irraa kafalannoon dhufa suutaan deema guyyaan akkasitti isiniin jedha warroonni asitti as keessatti warroonni hayyoonni keenya warroonni biyya alaa keessa jirtan warri biyyoota adda addaa keessa jirtanillee Oromoon Jawaar Muhammad irraanfattee bar eebada Oromoo isinillee Oromoon biyya alaa keessallee akkuma warra biyya keessaatitti Jawaar Muhammad dagattan anaa dagatamu Jawaar Muhammad namni har'a Oromoo Jawaar Muhammad dagatte baay'inni keessan furmaatan qabu har'a isin waan biraa dalaydanii waan biraa hojjettanii waa meeqa hojjettanii waa meeqa mul'iftanii har'a deemtanii Jawaar Muhammad kalkan takkitti mana hidhaa keessan bulu jettanii asirraa hundi keessanuu mataa raasaa baatan Jawaar Muhammad waggaa 2 gahe har'a deemtanii isaa sanuu dagattan warri gurguddaan keessattuu warri daasbooraa keessaa kongumatti hin dagate Jawaar Muhammad kongumatti waan isaatuun dubbatu jarri isin kadu'eef maal dubbattan kadu'eef maal gootanii boottan warra jiruujuun dubbataan jirtan akkamitti nama sadarkaa kanaan isin ga'ee nama miidiyaa isinitti gad ijaaree gad isin dhaabee eenyummaa keessa wallaaltanii Oromoo mataa walitti naa qabatamuu didde mucaan kaleessa dhalate Oromoo mataa walitti naa qabamuu didde luka walitti qaba jedhee luka teessan walitti qabee har'a Jawaar Muhammad
وان برا رب نؤمنه اسمه يادات وفنان بوست جوار محمد قول انجر نمني جوار محمد بوست قول انجر اسمه يادات وف وما متي جوار محمد ربك أبا هذا جوار محمد كا إنه ما كيسان اسم برسيس كأورم ما كيسان اسم برسيس كول قبته ولا التاني راست ولا رجعفتني ولا جنتني ولا الربستني ولا جنتني راست فجأتن كله سمج عن دائمني عمري صدما رفه ده عمري ساتو صدما نقطين رفه ولدت سنك أبي هذا أنا من جوار وان جوار محمد دبة جرو نمني هما إسا دبة جرو مال قوتني نمدوان دوان نمدويا سويتني مال قوتني حاجة نمني دويادة جوار محمد يادة اسمه ما أرجع جرابر جوار محمد دقتني كدبر كبر كدوء إن أولتني بر أكان اللي أولتن أكملتني اللي أولتن كأجيفني برين أولتني كجرو كنينو هرّا جوار محمد كليس أمني أورمو تهيسي جراتوري كليس سنمني هندو برجاجيتني أورمو تهيسي أورمو ترت والإجارة هيسي جدني أسرع دبتا باني أكا موتما نفتنيا تي ورا موتا أمارا كليني كنو نفتنيا تجدنا تاو نفتني تجدا وانا فان أورمو دبتوف أفان أورمو دبتوف هر رئيساتي تجدنا تكابني سلطان الرافض أتاني هر كأمريكا بولي أبيوت كاسيتي هر جوار محمد يوهم باجر أنهم بوجت تنفتنيا نتكيسات أكلت أوجتو يو أورمون قلتي أسرع إرا كروفتو يو وان إسا دبتو دي أورمون تكتي وان جوار محمد دبتي أرجتني نمو ميسورة جوار محمد بوستي قول سوشال ميديا كان رتن أرجي سوشال ميديا نما كانت دقتني برا كانت دقتها ما برنام أكا أما إسني تدقتن كانت دقتها ما نمني مرتو أجايب والله نا أجايب الرفايزن خلاص مال قوتني متي جد ساعتي وما تكون دبتنا وان سان مال قوتني دبت وان ساني أكنت دقتمه مالف دقتمه جوار محمد هرّيو بلتقنان واسني بافتو برنامج من بلتقنان سوجين ديم تنزل دي سدقتم بقى وانا تقويو سيلا في سنيكات وان جوار محمد ناس صفتن أسر السوشيال ميديا كنر كونغو متي يعني ميديا أنا ما فلج المديمة كساجر وان جوار محمد ناس تولا إسني أولو سارين سنيات تيسا وما متي إسني متي جوار محمدي كواغول نمني جوار رب وانت جوار محمدي واغول ربي هك أتاي بيتشال رب ملافاني ساكرأتو رب مجباني ساكرأتو ربي إني قاف ربي ملائكة ربي الربي سار ركيته ربي كياف سبكي يبدأ لجرا سبني بولا سير سبني كماليتي غنتوتا كيستو وربي كيستو ور إني تأمنتي تكتي ولدتك أبو غنتوتا واني ساتون دبن غنتو متعميل إسانيتي غنتو هر نمتك وان إسان دبتان ففكيستون ندوم من الآتي باي ور أسرع سوشال ميديا كنرى أمتا دوچو كأجمتان كفصوبنا هيوكينا ميت وقال مولو غاجرة إسني سنباسين تهذبمتني جرتنجرو ودو جوار محمد روحي ربي توركاك أبا ودو جوار محمد أكد روحي إنما بات ربي تورك ودو ربي أمر ربي تروفته مجاي ساعتي مالي مويد ور أمريكا راك ور صدقت تنكون ور وانسان هاسوين
warrummaa waan Jawaar Muhammad naasofni warri Jawaar Muhammad anodoo kijibduu hiriyaa isaan ta'in warrummaan waan isaa haasoytan odoo mucama isaatiin maal jettanii itti mu'eddan warri biyya keessaa maal dantaa irraa qabaa miti isaan ilma abbaa gadaa qabanii isaan sheekota jinnii qeessota kunniin warra ilma abbaa gadaa warra isaaf jedhanii sooman warra isaaf jedhanii warra biyoot kaasee kursii jala tursiisuuf warri biyya keessaa mee mallaqa ho'iitiin gargaara yoo dandeetti qabaattan mee waa gargaara furmaata tokko isarraa godha waan tokko irraa cufaa mee waa gargaara waa danda'a irra warri isaaf jettanii soomtan rabbiin irraa isin gaafata sheekota faa qajeelatti wallaahi rabbi irraa isin gaafatuuf ta'a nama fixiif ka soomtan kana rabbi irraa isin gaafata bara abiyoot kaasee dhufe olumaan rabbiin dagattee abiyoot kaasee itin rabbi jettee sheekota biyya keessaa warra ilmaan namaa yoo du'un dubbanne warra ilmaan namaa yoo dhabamun dubbanne sheekota biyya keessaa bakka san bakka malaa rabbiin nama rakkataa dubbadhaa isiniin jedhe sani irraanfattanii irra tartannaaf fakkaate hadiisaaf quraana keessatti illee nagaa keessa naa jiraadha baay'ee nama aarsaa baay'ee tokko nama guba'anii waan ijoollee mana hidhaa kana keessa jirtullee wanni dubbatan hin jiru waan isaanii yeroo biraa dubbadhaa halkan gaarii isin haa ta'u nagaa keessa jiraadha